Huddumanu udaanu sodaanne jirra. Urgammu ka hudduu keessatti agarre. Udaanu manu qabooyyu. Dubartoonni dhiira gudeedan innaan dhageessanii beektu yeroo dhumaa dhageenyeerra. Oromoon gandummaadha wal qooduu osoo hin taane yeroo inni akkas tokko ta'u namatti tola. Arga isaa dudubbeetti hidhan rukutaa laayif irra baasuu jechuun maal jechuudha? Ashama kamilifta hordoftoota fi kabajamtoota Oromoo Show har'as egaa viidiyoo kabiraasii qabadhee dhufeetan jira. Akkuma beekamu viidiyoo bobbaarsoo bashannansiisu ani qaxaleen keessan egaa ani qaxaleen keessan akkuma beekamu egaa video bobbaarsoo bashannansiisu baay'ee isin qabadhee dhufeetan jira. Hamma xumuraatti akka isin waliin bohaartoon abdiin qaba. Warreen gara channel kanatti haarawaa dhuftan dafaa subscribe godhaati. Maatii channel kana ta'an isiniin jedha. Video kana hundi keessan like gochuudhaan jalqabaan isiniin jedha. Warri qubni keessan fayyaa ta'e jechaadha. Warri qubni keessan fayyaa ta'e subscribe godhaa. Warri rabbiin quba keessan nagaa godhe warri rabbiin quba keessan nagaa godhe subscribe godhaa, like godhaa. Kanuma dubbiin. Beeksisa wayiitiin dhufee jira. Ijoolleen quraana online irratti qara'uuf barbaadan Daarussalaam isiniif jira jedhaa jira. Lakkoofsa 943 39 51 9 kanarratti bilbiluudhaan Daarussalaam isiniif jira. Online irrakkatina bakka teessanii quraana akka qaraatanuuf isiniin jedhee jira. Warreen immoo beeksisa garaagaraatiif nu barbaadan 9 39 89 24 soddomarratti bilbiluudhaan yookaan immoo Telegram, WhatsApp, imoodhaan nu qunnamuu dandeessu. Yaada yoo qabaattanis achiin nuuf ibsuu dandeessu isin jechuun barbaada. Xiqqoo haasaan isin itti dheeresse yaa'u gara viidiyoo. Akkati ilma qulqulluu beektu isin. Qulfi beektu? Hin beektani? Qolchoti. Qoltoon jadi dhiiraa miti. Majammaadhaan annaa qolloftan. Argite amma akkanatti Giragar ወደፊት yes Giragar ወደፊት ኦታንዳ ያንተ እና ከዚህ ልበለች ወላ ከነቱ በግዴ አከራቱ ቦታ ከዚህ ዝግት አርግደ አቢሌ ከኒት ጀሊሳ namni zamana kana hakimi dho dabe inqollafte jallisa koy nan saaka koy bana ay ergasiis mana wal qollafu wal akkas godhu jajjannu sanatiyye argitanii nama akkasitti qolloftu la nan saaka ede Hello Adimaso. Ola, akkam beektai? Faazanii mana jiranii yipaasisa guddaa haatee ba'an jira. Dibaadanii baabirri 800 iddoo kaaya. Birri kuma afurdu bitti qopheessi. Absiin na biraa wanti nuti na biraa hin cabbasna. Nan danda'amma nan dandeessana jettee ka. Haa ta'u achumatti beeki. Camoo dhugaa kana nyaattu. Maal darbara akkas taasisanii birroo fidi dafee qoricha raafu. Deebi jechuun amma jechuun deebisi. Surprise father ammas nan nyaattuun jedhe candaa wayi. Muuziqaan asitti kaafama baakeeshin taa'in aramaa jirti. Waa addi kan biraa hin jiru akkamitti dhaabaa kophaasa jedhamu yaadee yeroo adda addaa kofattaasin. Miti akkas miti afuuftuu wayi. Sitaanima yoo na dhageessee filaamaan dhageessaa diinako. Abbaan yeroo kanaas ilmi yeroo kanaas araadaa ta'edha. Araadaanuma ta'edha maniiru isinii galee araadaadhuma hundinuu. Wanta na dhibu keessaa immoo ijoolleen akkatiin maatiin keessan yoo ijoolleen maatii jiraatanis keessa laa. Ijoolleen keessan amma akkamitti isin shawwaduu jalqabani beektu waa hojjetanii ka'anii waa godhanii piraankiidha kaameeraa jira jedhulaa isinii galee hin amaninaa gaafa jirru akkas jedhan ulee bareedaa isa fudhadhaatii kottaati. Beektu miti gaasolaashin itti mun barbaachisu akkasitti nu guddistani miti. Habib direem ati durman qabanaan hin jenne. Ati way qeerransa ka dhiiga barbaadde. Awway waraabessaa duuba kan waan du'e nyaadhuuf. Ani waraabessaa kan waan du'e nyaadhuuf. Perfect. Ani hin jenne ani hin kolfine amma akkasirratti kolfuun jaalladhu. ኢትዮጵያ ልዩ ጥቅም ላይ እመጣለሁ ካለች ግብጽ በእንግሊዘኛ ነው ቪዲዮ የሚጀመረው።
ዮኒ ማኛ ሰጥቷታል። አንድ ከባድ ሚዛን ኢትዮጵያ ሰጥቷታል፣ የማይደራደርላት በእንግሊዝኛ እየሰራው ግብፅን ቀዘን በቀዘን አረጋታል። ወይኔ ወይኔ ወይኔ! እነዚህ ምስኪን ግብጾች ሊያልቁ ነው በእንግሊዝኛ። እነሱ ጦርነት የገጠሙ መስሏቸው በክላሽ ሲመጡ እኛ በእንግሊዝኛ በሺት በቡልሺት ቅልጥማቸው በኒጋ በእንግሊዝኛ መረፍረፍ። እንደው እግረ መንገድህን የኔ ጌታ ቀዘን በቀዘን ሲሆኑ ከተማችን እንዳይበላሽ ምን እናድርግ የሚለውንም አያይዘ መፍትሄ ብታስቀምጥልን። ሌላው ወደኗል፣ ይሄ ስትራቴጂውን ወደኗል፣ የጦርነቱ ስትራቴጂ ወደናል። በእንግሊዝኛ መሰባበር መጨረስ ይሄን ህዝብ ጥጋበኞች። እውነትህን ያልከው እኛ ገና ለገና እኮ ክላሽ እንፈልጋለን እኮ ስናይፐር፣ ስትራቴጂ ምናምን በጣም ብዙ ሚሊተሪ ነገሮችን እያሟላን እኮ ነው ስንጃጃል። በእንግሊዝኛ ሰው መረፍረፍ እያለ ኧረ ተው አንተ ሰውዬ ተው፣ ወደ ቀልብ መለስ ይበል አንተ። ኩሎኒ አቺ እንግሊፋን አከስታን ንጀጀዱስ ጅራ ኩኖላ inni ingilifa bari akka dhiiraa taasoo jira dha kun asira argitani namichi kun garuu maal ta'aa jira wallahi oromoo amma hundumaanu udaanun nu jibbise sheemidha wallahi billahi hundumaanu udaanuu sodaanne jirra urgammu ka hudduu keessatti agarre udaanuma nu qabooyyu odoo fedhee udaanii malee namni udaan nama keessaa fuudhaa jira maal ebboo sheemin akkana sheemin isin hin qabu waa'ee kana wanti ijoolleen baay'een nageessanii tiktok irrattis viidiyoo akkasii sheernaaf godhaa turtanii maanni beektu mucaa tokko tiyya akkasuma gandummaadhaan an ijoollee walloota akkas nagooti jettee wallaahi an waan na jibbisiise keessaa akkas jedhe isinitti himuun iyyuu baay'ee tokko nama taateessaa maal goote ilmi dur baay'ee ijoollee dhiiraa hiitee zamana kana qullaa isaa baastee viidiyoo isaatuun isinitti agarsiisnatti tola garuu asirratti ni eeyyamamu isinii galee qullaa isaa akkamiin isinitti maga akkan isinitti himu ol waan himuu dhumaayyuu waan nama ciigaasu tokko godhaatu jiru ijoolleen gandummaadhaan baay'ee isaa ijoolleen oromoo walitti taphataa jiru jechaadha. Baay'ee isaa nama gaddisiisa isinii galee akka jarri itti godhaa jiranu kaleessa viidiyoo feesbuuk irratti ilaale tokko baay'ee tokko nama gaddisiisa. Dubbii ijoollee dhiiraa qabdee akkas gochuu jechuun zaman akkamii keessa akka galle yeroo akkamii keessa akka geenye bara qiyaamaan nutti dhiyaatteetti yeroon dhumaa geesseetti. Sila nurraa fokkatu waan fakkaanne gartanii anaa dalagatuma fakkeenyaan jara kana wajjin dalagadhaa sababa kanaafi ilmi namaa kulliin isaa gartee sababa miskiina karaa deemu sababa jarri waan akkanaa dalaganii fi kanaarra uummata isaanii akka gadhiiftanii fi kiraa isaanii akka gadhiiftanii fi isiniin jedha jidduu kanatti miidhamuu jirran gartee nama ofirraa quban qabu kama dhufanii na qabanii argee kanaaf nama isaanii akka gadhiiftanii nuti diinummaa walitti hin qabnu oromummaa gartee ni qabna nafaa qabna malee walirraan dhaallee wanni diinummaa kana nu geessu hin jiru akka uummata isaanii gadhiiftanii fi dhaabtanii jedha. Okay, uummati keessan duuriyyee kutaa Oromoo kutaa tokko walitti buusuu jira. Isin dadhabne akka taanu dhabne afaan keessan akka bofaati afaan nama idditanii mee uummata keenya kanaan uummata Oromoo gattaa rajii walumaa galatti keessa walloon hudduu nama salti taaji inni akka jooda baate dhukkisi walloon hudduu nama salti taa'aadhaan hin dandeessanii naashininna. Anamma akka keetti mataa kee anamma akka bakantaane dhaamee jira laafee jira garana wanni bakka kanatti illee naa godhan tokko jiru yoo rabbi waan inni siin jajji bola waan inni siin jajji waan kiyyaa liivii keessaa siin jajji siin salahin kanaafuu agartanii akka uummata isaanii gadhiiftanii fi isiniin jedha amaana rabbi isiniin dhaama silaa isin amaanaan beektanii yookaan amaanaa beektan taate amaanaa isiniin dhaama. Walloon hudduu nama saltisi. Miskiina dalagu ta'ee akka rabbi zuzaar kalee. Walloon hudduu nama saltisi. Umula ulle mulisan itu menjala itu saudara namanya nabira. Walloon agartee namiitee jirti duarra jiraas hin jedha uummata Oromoo yoo agartee sabummaa taatan wanni way shabakaa kiyya hin jiru gadhiiftanii way shabakaa naqabu jira shabakaa naqabe. Agartanii gaayyaa hidhanii laayivii irratti dhiyeessanii akkas rukutu gaayyaa gahanii jiru. Ijoolleen Oromoo taraa taraadhaan gandummaadhaan wal qabanii akkasitti wal godhaa jiru. Isayyuu haa ta'u keessoodhaan akka barbaadan godhaa. Laayivii irra baastanii adara akkas Oromoon arrabsiisina. Oromoo akkas baastanii laayivii irra gootanii akkas walitti deddeebisanii wal rukutaa laayivii irra dhiyeessina jechuun barbaadan baay'ee tokko nama gaddisiisa. Baay'ee tokko yeroo Oromoon tokko ta'ee diina qolatu namatti tola malee
yeroo Oromoo walitti deebi'e warri kutu ilaaluun baay'ee isa nama taateessaa. Oromoon Oromoo ajjeesurra jedhe Hacaaluun iyyuu. Please ijoolleen immoo akkasii riikardi gootanii poost gootanis dhiisaa wanta akkasii atu hirrate bareedduun asiin jedha. Baay'ee isaa nama gaddisiisa. La yeroo akkas Oromoon tokko ta'u diina naasiftu isin galee diina naasifna la. Fakki kophaan gootu, maa kophaa taate, maal kophaa taate, hidhee garbuu nyaachu, duudama nyaate, ulloon galmaa mudalama mana hidhaa oola. Ulloon galmaa mana hidhaa oola. Rooba kuffisee, kuusa bakakka, gattisa lolee, deelee lakka. Rooba kuffisee, kuusa bakakka, gattisa lolee. Selelakka, asirratti maal jedha የኦሮሞ ህዝብ ፍቅር ወዳድ ነው ስንል በምክንያት ነው እንጀል asirratti ጊዜ ጀሬ akkas nuun jedhanii isin immoo biraa keessa taarikii biraa keessa walitti deebitanii gandummaan jettan baay'isa namaa ijoolleedhuma Oromooti Finfinnee keessatti akka fedhii jira akka ergasii wanta akkasiin jiru isin galee hamma irratti Oromoon mul'ate Oromoon beekame jedhaara malee wanta akkasii ergasiin jiru la akkasitti namatti hin tolu meeme akka yaada keessanitti akkasitti isinitti hin tolu. Ani immoo wanta kana keessaa wanta baay'ee tokko na ajaa'ibe tokko isitti viidiyoo akkasii dheengaddas dhiyeessinee turre meemee kun ilaa kun aadaa eessaati ilaan dubartoota feessisanii naantaan isa kana dhossitanii atu gootanii atu wal qaddaachuu dhiiftanii bareedduudhaan jedha ishii kana qofannaan taane asirratti isin galee xiqqoo badaa miti jira miti egaa namni ammoo yaada ofii kenna maaliif viidiyoon irraaf qabadhee dhufi kana fakkaata asirratti toleersiin bohaarsiisin gammachiisee yaada hama viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti Oromoo Show.